kutaa tokkoffaa irratti Tasfaayeen filannoo ulfaataa fuuldura isaa jiru. Carraa biyya alaa fi biyyatti hafuu gidduutti rakkachaa turuu isaa ilaallee turre. Har'a immoo murtoo inni fudhate ilaalla. Murtoon ulfaataan yeroo tokko tokko qormaata cimaa wajjin dhufa. Garuu bu'aan isaa baay'ee miidhagaa ta'uu danda'a. Tasfaayeen erga baay'ee itti yaadee booda carraa biyya alaa deemuu dhiisee biyya isaatti hafuuf murteesse. Inni onnee isaa keessatti yoo ani biyya koo dhiisee deeme eenyutu dhimma biyya koo qaba jedhee of amansiise. Murtoon kun garuu maatii isaa baay'ee mufachiisee haati isaa imimmaan ijaa ishee irraa dhangalaasaa ilma koo carraa kana dhiiftee eessatti hafuu barbaadda? Biyya kana keessatti hiyyummaan si fita jettee gorsite. Hiriyoonnis isaas kun mucaa maraataadha jechuun isaa qeeqa. Tasfaayeen garuu yaada isaa irratti citee biyya isaatti hafe. Inni maallaqa xiqqoo harka isaa jiru qabatee baadiyyaa fi magaalota gurguddoo keessatti qonna ammayyaa fi hojii kalaqaa jalqabuuf qophii eegale. Haa ta'u malee jalqabni isaa baay'ee ulfaataa fi rakkisaa ture. Filannoo isaa kana ilaalchisee rakkoon Tasfaayee mudate maal fa'i? Inni rakkinaa fi gidiraa isa mudatan obsuu ni danda'a. Kutaa sadaffaan nu hordofaa.